Hayyee hordoftoota YouTube channel kiyya akkam jirtu nagaa keessanii an baay'ee nagaa koo galata waaqa haa ta'u egaa akkuma yeroo baay'ee gaaffii nagaafachaa turtanitti jechuudha akkuma yeroo baay'ee gaaffii keessa nagaafattanitti gaaffii keessan deebisuudhaaf har'aa sitti argamee jira innis maalidha yoo ta'ani yeroo baay'ee fayyoo mana qabdu ati biyya arabaa hojjechaa turteetta kanaafuu mana hin ijaarranne mana hin qabdu naan jettanii adillee kanuma irratti hundaa'e jechuudha mana akka jalqabamee jiru isinitti himeera kanaan dura immoo naannoo Ambooti manni akka bitamee jiru mana xiqqoo wayii lafa kan qabu akka jiru isinitti hime inni immoo gurguramee ammoo gara naannoo Sulultaati Sulultaadhaatti akka jalqabamaa jiru kana isinitti himuu dhufe isinittan himaa isiniin jedheera kanaaf manni kiyya jalqabamee jira isiniin jedha kunoo akkuma argaa jirtanii manni kiyya naannoo Sulultaa keessaa naannoo Abisiiniyaa bakka jedhamudha Abisiiniyaa keessaa amma safarri isaa Qaajimaa jedhee jira ani baay'ee har'a nuuf ergi jalqabamee iyyuu Qaajimaa jedhanitti fakkaata naannoo kanatti jalqabamee jira manni kiyyaa isiniin jedha jalqabamee jira akka jalqabame isinitti himuufidha yaa'u kana booda wanti afaarra armaataan guutamaa jira armaataa jedhama kuni lafa keessaa ol bahee armaataan yerootti guutamudha har'a armaataadha booda wanti hafu bilookeetii daradaruudha akka inni ulfaatu inni guddaan isaayyuu mana ijaarsa keessaa lafa keessaa baasuu fi finishingiitu ulfaata mana ijaarsa keessaa lafa keessaa bahee armaataan guutameenna bilookeetii daradaruun immoo baay'ee salphaadha inni itti aan immoo finishingiin garuu baay'ee sireesiidha waan baay'ee gaafata finishingiin wanta danuu isiniin jedha walumaa galatti manni kiyya naannoo kanatti jalqabamee jira isiniin jedha waa'unaa jedha naa gammadaa xumura isaa waaqayyo hin xumura abdiin qaba akka waaqayyo xumuru naannoo kana jechuudha safara isaati kun yaa safaroota isaati kun safaradha safara kana aspaaltiin yoodha naannoo kanatti jechuudha badaa hin adeemamu gara fuula dura gara kaameeraan jiru kanatti aspaaltiin konkolaataan illee mul'ata asii achi yeroo daandii gubbaa yaa'u isiniin jedha lafni kun kaaree 140dha 140 saa mootummaan namootaaf hireedha kan binne jechuudha mootummaatu namootaa kenne kaartaa qaba waan hundumaa qaba na haala kananii irratti eegalamee jira isiniin jedha sacaalummoo jiras nan gaafadhaan isiniin jedha garuu akka jalqabamee naa ilaalaa isiniin jedha naa gammada laayik naa godhaa xumura isaallee hin argitu suuta waaqayyo immoo hin xumura jedhamee jalqabamee jira isiniin jedha isaa hafe garuu jira gaafii tokko isinii gaafadhaan isiniin jedha xumuruu ka'aniiru garuu armaataa isaallee jarri garuu waan ajaa'ibaa isinitti hima baay'ee waddadee jira amma biyya kanatti jechuudha simmintoon matoon tokko birrii 680 maal jedhanii simmintoon jechuudha matoon tokko birrii 680 jechuun Finfinnee irraa fe'amee as dhufa waan ta'eef osoo Finfinnumatti ta'e illee hamma tokko 480 fa'aa natti fakkaata naannoo sanatti garuu Finfinnee irraa fe'amee dhufa baay'inaan wanti barbaachisu kanaaf waciinsaa baay'eedha gatii konkolaataa qabaa achi illee na as ga'ullee sarrateenyaa irraa waan baay'ee qaba waan ta'eef na bakka kanatti hamma tokko hin dabalan isiniin jedha gatiin ashwaan illee jechuudha ashwaan illee naannoo Finfinnee ashwaan jechuudha naannoo Finfinneetti ashwaan 4,000 natti fakkaata as yeroo dhufu garuu naannoo 7,000 fixeetu as ga'a argitanii baay'ee dabalataan baasii qaba jechuudha gara kanatti fe'anii hojjechuuni ashwaan baas waan hin jirreef natti fakkaata dhagaan illee jechuudha dhagaan inni guguddaan dhagaan inni kaaba dhagaa guddaa jedhamu sun illee
dhagaan illee jechuudha dhagaa guguddaan suni akkuma ashwaati gaa innis ashwaan ni tokko baay'ee ni koranni ni tokko birrii 15,000 asuuf osoo Finfinnee ta'e 12,000 14,000 galuu danda'a Finfinnee keessatti as garuu sulultaa Finfinnee gidduu baasee amma kana dabalataa siniin jedha dhagaan ni kaabaa immoo ni guguddaan sun dhagaan ni guguddaan sun immoo birrii 3,500 naannoo kanaan argamuu danda'a garuu as fe'amee waan dhufuufi 6,500 asuuf dabalata wacii baay'ee qabaa siniin jedha naannoo kanatti hojjechuun haa ta'uti garuu jalqabamee akka jiru sinitti himuuf jechuudha na xumurri isaa immoo waaqatu beekaa sibiilillee jechuudha sibiilillee arguma jiraan kana jalqabee asittuu yeroo yerootti jijjiiramni garaagaraa jira jechuudha yeroo yerootti dabalaa hin hir'isaa hir'isummaa hin jiru tasa yaadamu dabaluu malee jechuudha dabalama naa maalumaa fuga kanarra jira waa tokko isinii gaafadheeni haala kana akka ta'e akka hubattaniif isiniin jedha ana gara fuulduraatti as gallaa jedhamaa irra garuu waaqa beeka bakka jiraannullee waaqa beeka mana waan ijaarrataniif itti galuun hin beekamu bakka hojiidhaan namaa tole bakka jireenyaaf namaa tole namni jiraata manni jalqabamee jira siniin jira warra na gaafattanii gaaffii guutuu isinii deebseera warri na gammadanis warri like na gootanis na gammada like na godha akka xumura isaa immoo hin argina siniin jedha jirani ogummaa isaas asumaan hin daawwattu gaaffilee tokkollee siniin gaafadha siniin jedha jirani kuno baalamoyaadha moyaan isaa kana sarrateenyota kan gargaartota nama meeqa qacaratti har'a 12 kan inni qacaree hojjechiisaa jiru jechuudha na maal hojjetu mooti anasini hojii suuriyaa aha Preteri machine aha na hojii shi garuu yeroo laalan xiqqoo fakkaata humna nama baay'ee fudhata lafti isaa xiqqoo fakkaata garuu humna nama baay'eeti kan inni fudhatu kanaaf akkanuma baasiinsaallee jechuudha meeshaan akkam widdiidhaan warra kasa'anii garuu ofii koo waan haaseera yeroo yaa'usaa tokkoon osoo seeraan haasofsiiste warreen mana ijaarrachuu barbaadan baay'een jiru waan ta'eef osoo tokkoon haasofsiiste wayyu kuma kudha meeqa yaa nu kuma 15 jedheera waan natti himee jechuudha koranni suno argitanii ashwaani xaxariin garuu naannoo Finfinneef asitti garaagarummaa guddaa jira asitti dabala baay'ee achi fe'amee dhufa natti fakkaata karaa dhageessan mitiira ani daa'imnan qannas asitti dhagaan guddaan inni 8,000 jechaara 7,500 jedhe ani garuu dabaleetu gaa yeroo darbe akkana miti besma yerootti dabalaa deema na haaluma kanaan osoo jiruuti jalqabnee jirra garuu bakka waaqayyo hin xumura jenneetti jalqabnee jirra mitiira yeroo dhiyootti mana kiraay keessa baana abdii qabnaa siniin jenna hordoftoonni namoota 100 alla dimaa istereedhe nama maqaa sanii qabne maal jenne namni kun tokko birrii 1,000 sponsora nuu ta'e 100 maal jenna nuti haaraa kanatti uwwisne maal jenne itti gallachu finishingi ittiin xumurachuuf ati loomiin 50 nam tokkoof nam 50 qabannaa akkasuma jechuudha hojii
jiran hin qallada isini Kumi gataa jechuudha. isini bakka waaqni sinaa gargaaru nu jedha xumura isaatii fi akka waaqni inu gargaaree xumura nu godha sinin jenna garuu akka jalqabnee jirru kan ammoo hubadhaa sinin jenna viidiyoo ka biraatiinis walitti deebina yeroo biraas viidiyoo ka biraa yeroo bilookeettiin illee itti daraddaramu irra naqamus ni argitu sinin jedha ni har'a kana fakkaataa viidiyoo kan biraallee jira yeroo nyaata nyaatan illee sas eega.